Akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota sagantaa Galoo Show. Kun egaa akkuma isin beektanii torbaniin keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaachuun kun yaadatama. Har'as keessummaa tokko qabadheen isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan kun har'aa nama isin karaa miidiyaatiin tajaajila isaanii beektanii miidiyaalee garaagaraa irratti kan isin beektanii Raajii Dassaalany yookaan immoo Barsiisaa Dassaalany Mardaasaati. Har'a waamicha koo kabajuutiin istiidiyoo kootti argamanii jiru. Turtiin keessan amma dhumaatti ana wajjiniin haa ta'u. Baga nagaan dhuftan Raajii. Baga nagaan nu eddani. Waamicha keenya kabajuutiin as istiidiyoo keenyatti argamuu keessaniin guddaa isin galateeffachaa mee asumarraan nagaa gaafadhaa saba keenya wajji wal baraa. Duraan dursee Waaqayyoon nan galateeffadhaa isiniinis iddoo kanatti na affeertanii fi Waaqayyo isin haa eebbisu jedhaa. Waaqayyo sanu dibee sanu dhaabee sanu wajjin ta'eef immoo galanni guddaan haa ta'u. Namoonni sagalee kana dhaga'aa jirtan immoo lafa jirtan iddoo hundumaatti nagaa ulfinni Waaqayyo isiniif haa ta'u jedhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu, ayyaanni isaa isiniif haa dabalamu. Ameen. Raajiin kan isin beekan namoonni baay'inaanii Raajii Dassaalany isiniin jedhu. Isin immoo Barsiisaa Dassaalany of jettu. Kun maaliif uumame as gidduutti maqaa lama maaliif ta'e wanti jedhamu gaaffiin ka'aa ture. Mee kallattiidhumaan gara yaada kanaatti darbaatii kanarratti haa kaasnu. Egaa galatoomaa gaaffii kana na gaafachuu keessanii fi ani kanan irraa tajaajilu baay'inaanii gara dhiyaa Oromiyaa Sinodosii dhiyaa darbee biyya Itoophiyaa guutummaarraa baay'inaan miseensummaan waldaa kootis waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus wanta ta'eef kanan gooftaa fudhadhee achi keessatti guddadhee dibamee ayyaana kan argadhee ittiin biyyarra naanna'ee biyya alaatti deemee Waaqayyoof hojjedhe waldaa kana keessaa ba'uudhaaf waan ta'eef raajummaa kan jedhu namoonni waldaa kootii naan kennan garuu hafuurri raajii narra jira. Ayyaanni raajummaa narra jira. Ayyaanni raajummaa immoo narra jiraachuu isaa kanan ittiin beeku wantoota Waaqayyo na dubbachiisan har'a waggaa 20 ol kanan ittiin tajaajile sagalee raajii biyyan deemuuf iddoon dhaabadhee waldaa tajaajilutti dubbiileen dubbataman hundinuu hafuurri raajummaa na wajjin jiru dubbatamee utuu inni raawwatu mija koo waan hin argeef namoonni baay'een Raajii Dassaalany naan jedhu bara kanas immoo afaan kanaan nama waamu jaallata hawaasi baay'een ani garuu hojii ogummaa barsiisummaa akaadaamii waan naannoo waggaa 37 qabaabee naannoo sanarra waan hojjedheef barsiisaa naan jedhu barsiisaa akaadaamii mana barnootaa itti dabalee to'ataa hojii barnootaa supervisionii barnootaa deeggaraa hojii barnootaa waan ta'eef namoonni ogummaa gosanii Dabra Biraaniif Kotobeetti baradhee ba'e sana na waama hawaasni kaan inni biraan waldaan warra wangeelaa makaana Yesuus immoo isin hundee raajotaaf ergamootaa irra dhaabbattanii isaan dubbatanii irra deebitanii nu mirkaneessitu wangeela irra isa jiru irra deebitanii dubbatu malee hin barreeffama utuu raajummaan kan ta'e dhuma raajii isin jechuu dandeenya naan jedhu ani garuu wanta biyya Itoophiyaa keessatti dhimma hafuuraa kan ilaallatu dhimma biyya kana hawaasummaa dhalootaa kan ilaallatu waan Waaqa dubbadhu naan jedhee natti fidee akkan dubbadhu mul'ataan sagaleen dhaga'ee waan dubbadhu stiilnaa otoo inni raawwatamu ija koon argeera hafuura raajiitti nan amana tajaajila raajummaatti nan amana kanaaf namoonni jecha barbaadan yoo na waaman nan fudhadha sagalee raajii narra jirattu nan amana ani immoo kanan barsiisaa ofiin jedhuuf hojjetaa mootummaa yookaan barsiisaa waan tureef namoonni hedduun kana waan na beekaniif maqaa na waaman profeshinii kooti wanta ta'eef nan fudhadhaa jechuudha. Lamaanuu nan fudhadhaa gama lamaaniin iyyuu. Mee tajaajila wajjin wal qabsiisnee immoo isin tajaajila kana keessa turtaniittu yeroo dheeraa tajaajilaa turtanii mee qulqullina tajaajila isa durii fi isa ammaa wal bukkee qabnee kaasnu akkamitti ilaalaa jirtu isa ammaa kana isa durii akkamitti ibsitu? Egaa qulqullina tajaajila yeroo durii sana ani gooftaa kana fudhadhe bara 1985 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immediately 86 kadhannaan jalqabe achuma keessatti barnoota amantii cimsannaa na barsiisanii abboonni na barsiisan abboonni wangeelaa kullee amma lubbuun kan jiranis jiru kan hin jirres jiru sa'aatii ani gooftaa fudhadhetti rivaayivaliin biyya Itoophiyaa irrattis biyya keenya irrattis geggeeffamaa akkuma tureen ani waldaa yeroo naqu gooftaa amaneeman jaalladheeman na waameeman dhaqee gaafa naqee waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus gooritti gooftaa waaqessuu jalqabu tajaajiltoonni gurguddaan ammallee amma biyya alaatti biyya fagootti deemanii tajaajilan nama akka Abdii Magarsaa fa'aa yeroo isaan tajaajilan nan argee tajaajila isaanii nan hirmaadhee waldaa tokko na yaadadha guyyaa tokko konferensii tajaajilu turanii
sagalee raajii dubbatu seexanoonni kun iyyuu waan adda addaa kana ilaaleen callisee dhaggeeffadha. Ani fagoon jira wayyaan uffadhu jimmiri kitaaba magalatiin dubbate dhimman sirraa qaba siin jedha Waaqayyo nama akkasii jedhee gaafa sanaa kaasee afurri Waaqayyo dhufee narra bu'ee yommuu sanaa kaasee sodaa Waaqayyo natti galee ayyaanni Waaqayyo narra dhufee yommuu sana sodaan turee fi achirraa jalqabne yeroo deemnu tajaajilamaa yeroo dhufnu sodaan yommuu sana ture dhimma qulqullummaan dhimma jireenya gooftaa sodaatanii hojjechuun dhimmoota afuura yeroo duraa sanaa fi nama yeroon ol bira qabee ilaalu inni amma waan gabaa fakkaata waan sodaan Waaqayyoo keessa hin jirre fakkaata. Sagalee Waaqayyoo jecha tokko kan afuura Waaqootti dabale yookaan irraa hir'ise cubbuu dhiifama hin qabnedha jedha garuu yeroo ammaa kana naa laalle namoonni akkuma gabaa akkuma bishaanii akkuma wayii dubbachaa hin deemu inni duraa qulqullina guddaa akka qabattu nu badhaan isa duraatu isaa ammaa caalaa duwwaa otoo hin taane eeggannoon qabaan deemsi haalli ogummaan beekumsi waaqarraa fuudhanii dubbatanii akkoordiin kitoota baay'ee mila akka kanaatti dubbachuun isa duraati amma namni fidala hin beekne namni waa kana dubbifatee adda baafachuu hin dandeenye lafa sagalichi hin jirullee nama adda baafachuu hin dandeenye ani raajiidha biqileen jedhamadha mana duubattis namatu na dibeedha garasitti na dibeen jedhu nuun garuu Waaqayyotu nama dibaachuusaa nan argaa raajii ta'e jedhee kan nama bobbaasu immoo waldaa kiristiyaanaa ishee nama hoogganti waldaan immoo kaan paastariidhaan hoogganamaa kaan jaarsolii waldaan hoogganamaa hooggansa waldaa ta'aniitu irratti hojjeta. An akka fakkeenyaa tan yoon sinii kaase gaafaan gara raajummaa kana waggaa jalqabee dibameen ji'a ja'affaatti raajii dubbachuu waan fedheennaan namni ta'e Addis Ababaa irraa dhufee murgeetaa yaadateedha ammaallee lafani jiru badaa quban yoon dhabe namni tokko jirtaas keessa hojjetaa mootummaati sagalee guddaa tokko sirra bu'ee jira waggaa lamaan irraa booddee tajaajila guutuu biyyaaf amma biyya alaatti deemtee naaf hojjetta siin jedha Waaqayyo amma guyyaa sanaatti garuu yeroo qopheetti siin jedhan sana fudhadheen sodaadheen waggaa lama guutuu fuula Waaqayyo tureen isa booddee jaarsolii waldaan koo warri na hoogganan nan yaadadha Biraana Masqal Fissaa kan jedhamu itti hoogganaa jaarsolii waldaa keenyaati jaarsolii as sabassabee na jilbeenfachiisanii dubbii an dubbadhus mirkaneessa waldaa keessatti Maaster Dasaalenyiin dubbateennan namni dafee qophaa'a yoo du'a jira ta'ee saaxinii qophaa'a du'a immoo himuun jaalladhu jireenya ittiin waamaman ta'eef sagalee jireenyaan dubbadha amma mootonni raawwatamu ijaan waan arganiif ilaalanii waggaa lamaan walakkaa eebbisanii si bobbaafnee irradhani isa hugannaa dhiisan otoo hin taane na to'atu torbeessa lafa naqu dabdaabbeedhaan silkiidhaan haaluma bara kana teekinooloojii bara kanaan ol hordofne waldaa kootu na bobbaasa isa duriif isa ammaa ol bukkee qabee yoon ilaalu garuu inni ammaa wanti kan qabne fakkaata waan akkasuma yaa'ee deemu fakkaata dhimmichi dhimma afuuraati dhimma afuuraatiin fakkaata dhaqee garuu lafa inni itti gaaffii hedduu namatti kaasutu jira dhaqee dhugaa fakkaachuu dhiisee lafa sobni dhugaarra galagalee ukkaamsuu dhoksuu barbaadutu baay'achaa waan jiruuf isa duraan jalqaban wangeelillee gara kiristoositti guddachaa deemna jedha yookaan immoo guddinni gara kiristoos amma kiristoositti jedha haa ta'u yoo malee yeroo duraa sana baay'inni isaa xiqqoo ta'e qulqullinni isaa saammaa hin caaladheen yaada amma immoo baay'ee iddoo hundumaa gola hundumaa mandara hundumaa biyya hundumaa sagaleen gaheera haa ta'u yoo malee sagaleen kun olii lamatu jira olii lama yeroo hin jedhu qulqullina isaa yoo ilaalle inni ammaa kun itti yaadu nama gaafata waldaan kiristiyaanaa akka isheen itti yaaddu amantoonni fayyadaman akka itti yaadan hawaasi dhimmi isaa ilaallatullee akka itti yaadu barbaachisa kana jechuu barbaada gabaabumatti isa duriif isa ammaa ol cina qabeeroon ilaalu. Isa amma gaa isa duriif isa ammaa wal bukkee qabnee gaafa kaasnee garaagarummaan guddaa akka jirutti kaastan ammasini warra gadhiisitti tajaajilan kana yookaan immoo warra qaba ayyaana isaanii sirriitti ittiin fayyadamne kanaafi maaltu ta'uu qaba jettu ammasii furmaanni isaa maal waldaan kiristaanaa maal gochuu qabdi amantoonni warri ta'anii irraa tajaajilaman maal gochuu qabu. Dubbiin Waaqayyo irraa ka'utu nurra jira dubbii kanarratti waa lama jira biyya addunyaa kanarra waa lama tolchina deema sobaaf dhugaa duraa booda beekumsaa wallaaluma wanti baay'een faallaa olii qabu dhugaan akkuma jiru sobi jira amma yeroo ammaa kana garuu sobatu akkuma nama dhumarratti kaasuu yaale sobatu gara dhugaa dura goruu barbaada haa ta'u iyyuu malee dhugaa mo'atee amma dhumaatti itti fufaa otoo hin taane ergaa Yohaannis boqonnaa afur isa duraa boqonnaa afur yoo dhannee dubbifne sagaleen Waaqayyo waan jedhu tokko qaba yoo dubbifne maal jedha beektu michoota koo warra afuuraan dubbanna jedhanii
hundumaa hin amaninaa waaqayyo biraa yoo ta'e hafuurota isaan ittiin dubbatan qoraatii ilaalaa malee raajonni sobduun baay'inaan gara biyya lafaatti ba'aniiru. Kun biyya Itoophiyaa irratti ba'ee jira. Sagalee kanatu raawwatamee jira amma biyya kana keessatti. Furmaati yookaan immoo qorichi nuyi ittiin kana ittisuu dandeenyu ati hin dubbatin jennee afaan qabu duwwaa miti. Maaliif abbaan dubbate ofii isaatti farachiisa. Soba dubbatu gara si'oolitti, dhugaa dubbatu gara si'oonitti. Raajii dubbachuudhaan immoo mootummaa barbaada. Dhaala mootummaa hin taane jireenyaan ta'uu isaa nan amana. Kanaaf amma raajonni sobaa gara biyya lafaatti ba'aniiru jedha. Sirriidha. Addunyaa kana yoo dhaggeeffanne inni kaan diraamaadhaan hojjeta. Inni kaan hafuuraan hojjedhadhe waa baay'ee argina. Amma yoo afaan isaa baay'inaan dhaga'uu dadhabne yoo afaanota addunyaa kanarra jiranii wantoonni dhimma hafuuraa fakkaatanii ba'an in argamu. Raajota duwwaa otoo hin taane even barsiisonni sobaa macaafa barreessinanii wangeeluma mataa isaa amma qopheeffachuu turre wangeelaan isa kan gooftaa Yesuus hafuuraan geggeeffame barreeffame kana isaallee amma qayyaruu amma bocuutti ga'anii jiru. Raajonni immoo naa laallee amma kana gara biyya kana keessaa baay'inaan dhangala'anii jiru. Mandara keessa jiru, biyya keessa jiru. Waldaatu hoogganee bobbaasa miti. Hooggansi kamiyyuu kan waldaati, kan ministiriim beeta kiristaaniim no. Haa ta'u yoo malee hooggansa kana kan hoogganee kana to'atee biyya lafaa kanarraa akka dhugaan iddoo qabatu gochuun kan irra jiru eenyudha jedhee yaadanii hooggantoota amantii. Darbee immoo dubbii ammaa kana qorree ilaalu. Yeroo hundumaa ija isaan ilaalu wayiniin iyyuu ija isaan beekama. Anama tajaajila fedhee tajaajila miti. Barbaadee tajaajila miti. Anama harreera taa'ee tajaajileera deemee laga Abbayyaa geenaan amma sirba Abbayyaatti amma kunnoo odaa goodarree jedhamutti kunnoo laga keessa amma sa'aatii 7 sa'aatii 8 deemee tajaajileera. Kanas bu'aaf faayidaaf otoo hin taane ajaja waaqonni kee waamicha waldaa kiristaanaa naa goote. Saba keenya biyya baadiyyaa biyya fagoo jiran qaqqabuuf jecha tajaajila inni kee tajaajila tanaa maayinni ergama waaqayyoo ta'e yookaan immoo of erganii deeman tokko miti. Waamicha waaqayyoo taanaan deemee tajaajilaa ture. Egaa yoo qorree ilaallee adda baafanne irraan kan hafe biyya lafaa kanatti ani akka persentiitti yoon kaa'uudhaaf yaale more than 90% sobatu haasa'amaa jira biyya Itoophiyaa keessatti. Even doktiriin jedhanii akka waldaa kootiitti akka sanaatti jedhama. Akka waaqayyootti akka wangeelaatti otoo jedhamee doktiriin hin barbaachisu miti hin barbaadamu. Haa ta'u yoo malee seerri ittiin bulmaata diriinuu qaba yookaanis immoo sabaraa namoonni waliin jiraatan iyyuu qabu seera ittiin bula waldaan seera ittiin ollittee gadi baatu qabdi seera ittiin sagaddu qabdi ammannaa si'ana ilaaltanii hundumatan raajiidha inni kaan mataa goofaree filatee maantinii ta'ee sagalee qayyaree haasaa ani nannaa yeroo waan akkas ilaalu sababii magaalatti arguu fi mataa wanti nan dhokatu waan baay'een of jechuuf otoo hin taane waaqumatu narra kaa'e waa waaqonni narra kaa'e immoo dhoksuun narra hin jiraatu. Egaa bara kana kee raajonni sobduun hin jiran yoo jenne biyya kana yoo kanatti raammasaa jiru waldaa kiristaanaa kan baay'inaan diigaa jiru dhaloota karaarraa mancaasaa kan jiru akka hin taanetti illee namni gooftaa akka hubatu kan gochaa jiru hubannaa yoo gooftaa keessaa nama kee haqaa jiru namni galaa jira amma waldaa baqachaa jira waaqayyoon balaaleffachaa jira inni aman ispeeshaalii pirotestaantii kan jennu amantii pirotestaantii jala kan jirru amantiin kamiyyuu doktiriinii mataa isaatti qaba seera ittiin bulmaataa mataa isaatti qaba seera ittiin geggeeffama mataa isaatti qaba garuu achi kee gadi bahee namni saba dubbatu badaa baay'een argu yeroo jedhu sanatu sirriidha achi nachaasanii jechuu qootoo hin taane keenya mukarratti damee irratti maalirratti baasuurra waan baay'een dhufaa jira ija sobaa dhufaa jira jechuudha. Sobduu wajjin wal qabsiisanii yaadota baay'ee kaastan ammasini waa'ee raajota sobduu kuni ajandaa guddaa ta'ee jira akka biyyattii mattuu jechuudha. Gama waldaa keessaa yoo kaasnes alaa yoo kaasnes waa'ee raajota sobduu ol ka'ee haasa'amaa jira sinuu kaastanitti malee jechuudha. Amma akkuma isin macaafa keessaa dubbistanis qooraa ilaalaa jedhama. Qooramee ilaalamee maaltu ta'uu qaba? Akka waldaatti hirmijjaan fudhatamuu qabu. Maayinni akka biyyaatti ta'u maaltu ta'uu qaba? Erga ilaallee maaltu ta'uu qaba? Gooftaanis na eebbisoo ani inni jalqabaa qorichisaa qoranii ilaalanii adda baafatanii fudhachuu innan jedhu personaali nu. Waldaa kiristaanaa kan hoogganu kan geggeessu hooggantoota waldaati. Namis immoo akka dhuunfaa isaatiitti of hooggana. Mandaratti manatti keessatti of hooggana. Maatii isaa in hooggana jechuudha. Maaliif kana kaasaa waldaa kan hoogganu seerattiin waaqayyoo waaqeffatan. Fakkeenyaaf horomtee waan biraa waaqeffatan yoo seera mataa isaanii qabu. An keenya immoo kaataan nuyi itti deemu nurra yeroo ni jalqabaa kun ammas ni kaase qoranii ilaalanii isa sirrii fudhachuu isa sirrii hin taane diduu
Inni lammaffaa immoo eeggannaa gochuudha. Utuma kun namatti iyyuu nufin eeggannaa gochuudha. Eewutu eega, abbaatu of eega. Maatiin maatii isaa eega. Waldaan kiristaanaa miseensota isaa eega. Yeroo hundumaatti dubbisuu barbaada jechuudha. Amma biyyan jiraadhu waldaa dhaabna, ministirii dhaabna, kana goona, isin fayyimna, isin goona akkas kan jedhuun mandaratti fidanii waa jedhadha. Sima tokkicha waldaatti achi bahee gaafa ifadhu namni sadi dunkaana buqqifatanii badan. Natu balleesse toon taane waaqayyo mata oofa jechuudha. Irratti kadhachuudha kan biraa immoo. Dhugaas immoo lallabuudha, barsiisuudha. Namni tu wangeela kana hubatee barate raajota sobduu duukaa waan hiriiruuf hin qabu. Maal jedha wangeela? Amma abboonni durii yeroo wangeela lallabaa turani kan baratanii mana namaa walitti amma wangeela malee deemuun jaalladhu karaa hin baadde deemu. Yeroo walitanii seetanni mana nagaa yoo jiraate inuma iyya. Kun taamirii miti raajii nama jechisiisu jechuudha. Anamatti waan ka'ee dhaabadhu namni kufaa inni iyyaa yeroo maqaa waaqayyoon dhaabadhu jechuudha. Mana tamaarii keessa yeroo nagee walitti yoo ijoolleen tamaarii iddoo tokko tokko yeroo nagu gaafa isaan kufan jira dafee gadi baheen qindeessaa jinaasaa jedhu hojiin hojii barsiisummaa hojii qindeessaa gortuu wanta ta'eef seetana kuffisuu nageemin gaafas haa ta'u ati jireenya kee eeggannaan waaqayyo siifuu raajiidha. Si maanuu raajummaan si geggeessaa jechuudha. Inni itti aanu gaa geggeeffama toluudha. Inni geggeessu eenyu ta'uu qaba? Isa waldaa hoogganu abbaanis maatii isaa ofii isaa hoogganuu qaba. Inni dhumaa garuu iddii qorree ilaalle diduudha. Amma hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 28 kaafne amma 32 31tti hidhannee dubbifne Phaawulos biyya Efesoon yeroo ture waa sodaatee dhaamsa dhaamee deeme. Edda ani deeme booda yeeyyonni hoolota gidduu galanii in tamsaasu isinuma gidduudhaa immoo ka'anii hoolota kan of duukaa galagalchanii in kawwadhee itti of eeggadhaa jedhee akeekkachiisaan itti mee deeme. Bara kana waldaa makee akee waldaa cabsa. Bakkeedhaa dhufee waldaa balleessa miti. Yookaan immoo manuma kee akeetu mana soba miti. Maaliif beeka namni waa'ee mana kee? Bakkeedhaa dhufee an akkasiidha. Namni dhuguma seetu jaarsoliis dhuguma seetu ofuma isaa kee agaree jaarrateetu maal godhaa waldaatti fidaa sabatti fidaa waan dhugaaf sobaa adda baasee in ilaalle warra saba kana of duukaa galagalchu. Amma na ilaalte qixxa kam dhaabachaa jira waldaa yoo jettanii isinitti tilmaamuu dandeessu. Mandara waldaan dhaabachaa jiru isinitti tilmaamuu dandeessu. Kanaaf egaa isa kana barumsaan ittisuun gaarummaa qaba. Of eeggannaan ittisuun gaarummaa qaba. Akka amma gaa furmaata isaatti utuu deebine maal jennaani yoo akka tajaajiltoota fudhannee utuma sin tajaajila jiranii inni tokko yoo kaayee sobee dhaabin jedhu maaliif of eeggannoo sana wajjin kaasnee furmaanni isaa maal ta'uu qabaadha. Akkamitti warra soban kana gabaa tajaajiltootaa keessaa galchina maal ta'uu qaba kan hin jedhee fi amma yoo deebichi hin deebine. Tolega isa kana soba sana mormuun 100% dhaabatee mormuu qaba. Qaba keenyaatan sinii kaasa mucaa tokkotu gaaf tokkotu bisii gateenya waa'ee iddoo tokkoo kaafnee haasofne. Maqaa na gaafatee gaafa facaasaa na gaafatee gaafa jimaataa maqaa koo na waamee iddoo itti dhaladhe waan hundumaa na gaafatee mandii itti dhalachuu koo iddoon itti dhaladhe yuunivarsiitiin itti baradhe na gaafatee gaafa jimaataa immoo raajii godhee natti deebisee na waamee uummata dura dhaabee dheeratti otuun si ta'e achi dhaabadheen iyya kutee gadhiisaa. Maaliif hojiin sobdeettati siin jedheen facaasaa wajjin oolte dheengadda na gaafattee dhiisii jettee soba sana mormuutu sirra jira jechuudha. Sobi kuni mormummaa qaba, dhiifamummaa qaba. Raajota sobduu ofirraa ittisuun nufin gara koo jechuudha otoo hin taane keessumsiisuu dhiisuudha bakka. Balbala ofii cufatanii wangeelaan jiraachuu yeroo hin jedhu sagaleen raajiin barbaachisu otoo hin taane sagaleen raajii hin barbaadama. Yuutiin dasiroo wangeela kanatti ittiin fudhachiisuudhaaf asirra kan jiran yoo baay'een isaa raajiin dubbatan fakkeenyaaf. Iddoo ani ogummaa waaqoonaa kenne qaba. Nam tokko yeroo ka'ee mul'ata sobaa gadhiisuu barbaadu ankoomaa qo'arratee bilook godheetu akka waan bishaan tokko dhaqee walitti dhangala'u fidee sobaa kana yeroo inni didu jira. Yeroo didu 100% hin didaa. Yeroo isaan garmalee uummata fudhachiifachuuf jedhanii waan hin jirreen. Gaaf tokkoon biyya tokko naannoo qilxukaarraan deeme. Nama ta'eetu ijoollee fudhatee bakkee baay'ee dhaqee maqaa isaanii wanaannatee dhufee ollitee haasa. Ani immoo kan mucaajin deemaa yeroo fooniin nan arga. Magaalatti hin barbaachisu kun. Jaarsolii waldaas immideetilii ammasuma qabatanii ammasuma dubbichatti himanii hin geggeessan jechuudha. Gaafa dhumaarratti itti himanii itti himuu duwwaayyuu immoo miti. Ani amma yeroo baay'ee amala tajaajila kootii keessatti wangeelaawii tokkoon na biratti waamama. Faarfataa tokkoon na biratti waamama.
yeroo wangeelaa isaan na biratti waaman namoota tajaajila isaanii beeku. Waldaan na waamanis immoo isa ufumaa karaa sobaa deddeemnu kana duwwaa ta'uu hin taane waldaa dhugaadha. Isinuu beektu iddoo tokko tokkotti nan argama nan argitu nan morma tajaajila sobaa. Maaliif ni morma wangeelaa ifin of kennee jira. Lallabaa sobaayyuu na morma. Oomaatti gaaf tokko waan tokkotu na quunname gimbii gajjalla. Gurbaa tokko tasii dhaqee maaliif raajii sobaa biratti na waamtanii jedhe luba lafa sana jiran. Maaliif jedhe no nama si waamtanan nam beekaa otoo hin taane mul'atan arge magaalatti inni ilaala. Inni tokko gora lubbuu sana saba fuulduratti miidhuu keessan dura ani dhufu afuu koo wayyaa wantichi garuu rakkoo akkas akkasii qabaadeen itti hime ittiin naame. Oomaa magaalaa oomaa maqaan Yesuusitti. Gaafa naqu ani dhimma ta'eef teellaa ture naqee sanbat duraa ganama ka'ee innani jaratti afuuraan dhaame mul'ate jechuudha. Adda baafame jechuudha. Yommuu sana nama sana hin dhaabsisanii hin ittisanii dubbiin suni achumaan hafe jechuudha. Otoo akka kana iddoo baay'eetti isa waltajjii irraa wal jifatan miti amma dubbiin. Soba mormanii dhugaadhaaf utuun dhaabatama ta'e iddoo hundaatti amma kana dubbiin sobaa biyya Itoophiyaa kana wal qabatee raajiin sobaa biyya kana irratti dagaagee hin taa'u jechuudha. Amma innaa fudhannee waldaa baluu jedhama. Maaliif akka itti dubbatta egaa inni kun gaaffii jala jira nama hidhu nama adabuuf otoo hin taane ani lafan ga'etti sobi gaafannee na mudatu dhibbaan morma sobaa wajjin dhaabachuus hin barbaadu sobas dubbachuu maqaa waaqayyoo miti maqaa koos maqaa dhaloota kootii eeguu barbaada maqaa waaqa guddicha isa waaqarra jiru duwwaa miti kan eegamu sabni kun fuuldura dhaabatu saba qulqullaa wanta ta'eef waan an tajaajilu wangeela qulqulluu wanta ta'eef iddoo aarsaa irra dhaabadhu iddoo qulqullummaa wanta ta'eef soba achirra dhaabatamee fakkeessuudhaaf jireenya yeroodhaaf jedhanii dubbatan fudhatama argachuuf jedhanii dubbatan hin fudhadhu accept hin godhu nan morma fuulduratti yoo akkuma kana mormaan. Kana wajjin wal qabsiisnee maaliif miidiyaatti baatanii wantoota akkasii kanaaf danqaan gootan maaf hin ijaartan didii akka isaan hin dabarree gochuun hin danda'amu ture maaliif tajaajiltoonni baay'inaan amma sobdootadhaan hamatamanii miidiyaa qabu gurra hawaasaa keessatti iddoo qabu dhageettii kan isa qabu isaan warri sirriitti raajan hin jiranii miti miidiyaan qabanis miti irra caalaatti saba biratti dhageettii guddaa kan qabu iyyuu warra waan sirrii hin haasofne wanti isaan dubbatan irra caalaatti miidiyaa gubbaarratti yoo agarree dhibba keessaa akkuma isin kaastan sobatti caala. Isa kanaafi danqaa ta'uu hin dandeessanii maaliif miidiyaa baqattan? Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa miidiyaa argachuu fi yeroo hundaa waan barbaachisu yoo beektu isin sararuu nan barbaachisu. Lafa hin tajaajilus immoo beektu moggaa ikkoo hin tajaajila kootti xiqqaate yookaan immoo gaxarii duwwaa otoo hin taane baadiyyaas magaalaas biyya fagoo biyya dhiyoos iddoo galee nan tajaajila. Iddoo kana hundumaa immoo miidiyaan jira jechuudhaaf hin dandeenye. Amma miidiyaa hafuuraa kan qaban iddoo baay'eerraa iddoon miidiyaan irratti iddoo tokko tokkotti na argitu iddoo miidiyaa dhugaa nan dhaabadha. Yommuu kana immoo kadhannaa afaan kadhadhaa tajaajila raajummaa afaan dubbadhaa. Kana kaasuun koo maaliifi isin abboonni amantii tajaajiltoonni bulee jedhamanii akka raajotaattis yoo fudhanne yeroo dheeraa tajaajila keessa warri turtanii waan kanaaf fala ta'uu dandeessu yaadameetudha. Maaliif jennaan utuu isin jirtanii bineensi dhufee waldaa seenuu hin qabu. Utuu isin jirtanii akka itti babal'atuu hin qabu raajoonni sobduu kun. Maaliif danqaa ta'uu dandeessu miidiyaa gubbaadhaa yoo teessanii tapha keessan kanaanii dhiibbaa gaggeessuu dandeessu haasaa keessan kanaanii dhiibbaa gaggeessuu dandeessu fi waan amanuuf yaada kana kaasee jechuudha. Mee kan inni biraanii akka biyyattiitti raajoonni sobduun raajoonni dhugaas raajoonni sobduus wantoota garaagaraa kaasaniiru maal jennaani abalutu biyya kanaa amma kana waggaa amma kanaa bulchaa waggaa amma kanaa gaggeessaa biyyi kuni egereen biyya kanaa harka abaluu keessatti akkas taatedha mee haasa'amaa jira. Waa'ee biyya kanaa maal sitti dubbate waaqayyo maal dhageessan? Galatooma bargit waa'ee biyyaa iddoo kanarratti dubbachuudhaaf yoo haalli isaanaaf barbaachisaa miti ta'e iyyuu ani biyya koo nan garadha. Biyya yeroo hin jedhamu biyyan keessatti dhaladhee guddadhee jiraadhe kanaaf nan garadha. Waa'een biyya kanaas waan na dhokatu hin jiru. Kaabatti kibbatti dhiyatti bahatti wanti ta'u magaalotatti baadiyyootatti wanti ta'u batalay taateewwan adda addaa dhimma bulchuuf bulchiisaa irratti warra siyaasaatu hojjeta. An akka fuuraatti waan an hojjedhu namoonni abboota siyaasaa ta'an baay'een beekuu danda'u. Warri mormitoota siyaasaa ta'anis beekuu danda'u. Ani waa'ee biyyaa bargit asirratti bal'inaan biyyi Itoophiyaa gara kanatti deemti abalutu immoo bushaa isa malee na biyya jiru kan jedhu yaadan qabu. Garuu biyyi keenya akka isheen rakkina jirtu duraan dursee even dhukkubii koronaa illee akka isheen biyya kana dhuftu bara 2017
akka dhukkuba ta'e maqaa isaa wajjin yoon dha'uu dhaabadhe biyya Ganjiitti, Naqqamteetti, Sulultaatti waldoota 11 irratti wanti gurguddaa dubbadheera. Even bara 2010 biyya kun maal akka isheen taatu Jimmatti, Naqqamteetti, iddoo hundumaatti Waaqoon dubbachiiseera. Yeroo baay'ee eeggannoo siyaasaas waan barbaaduuf namoota kallattii qabsiiftan namaan jedhamee ilaalchi biraa waan jiruuf dhoksaa biyyaa dhoksaa maxxan garadha. Ijaan immoo argaa hin jira. Waan an abjuu koo halkan walakkaa Waaqa dhufee natti hime taa'aa jira. Gidduu kana amma reediyoonis namoonni haasa'aa jiru. Kallattii biyyi kun itti adeemaa jirtu beeka. Garuu abbootuma dhimma sanaatti immoo barbaada. Lammaffaa biyya kanarraa waan guddaan akka citu akka irraa ka'u iffooyitaa yookaanis immoo aara galfii akka isheen argattu biyyi kun akka isheen taatu laa dheengaddumaa daamaatti argeera. Waaqayyo biyya kanarraati waan kute biyya kana qabbaneeffachiisu fidaa hin jira malee amma fakkeenyaaf akka biyya kanaatti yoo fudhanne isa namni dhumu bara 2008 ta'u hin beeku naannoo Shawaa Lixaatti naannoo Wallagga biyya keenyaatti firoota hunduma akka isaan gara iddoo tokko itti animee akkasii taa'ee dubbadde wanti sun garuu namni hin ta'e dhaloonni kanarraa dhaga'anii hafan hin gammadan. Ammas gaan waa'ee biyyaa kana naasa'uu barbaadu raajiin kana irratti hin barbaadamu. Furmaata siyaasaa duwwaa barbaadamu. Waaqayyo immoo harka isaa gidduu gasha. Namanni harka isaa gidduu gashee du'aa oolche beekan. Biyya baduudhaaf adeemaa jirtu kana Waaqayyo hin kaane miti ka'eerama waa'ee biyya kanaaf ka'aa jira. Saba kana gaanfa Afrikaa irra kan jiru sabni kun saba kiristiyaanatti baay'atudha. Saba Waaqayyooti. Dhaloota Waaqayyooti. Dhaloonni kun lafa kanarraa duguugamee badee lafa gogaa kanan barbaadu Waaqayyo. Gara furmaataatti, gara hiikkootti, gara jireenyaatti fida. Malee wantoota asirratti dubbachuu malu even yoo baay'inaan jiraatan iyyuu dubbachuudhaaf keessi koo naan iyyamu. Maaliif biyya koo fi nan kadhadhaa Waaqayyos na dhaga'a furmaata sin fidaa in fadadeeti na namanan. Waaqayyotu waan tokko fidee natti dubbate. Lolli guddaan tokko abiddi boba'ee namni baay'ee rukutame baay'een dhume. Sabi baay'een boojame harka wayikeetti hin arge. Isa booddee kadhadhee deebi'ee rafe. Amma immoo naashinaal gubaa'e wayim demoo beeraawi waliigalaa waan jedhu sagalee guddaa tokko dhufee natti dubbatame. Isa jedheen kanumaan darbe. Biyya kanaaf furmaata kan ta'a jedhanii yaadee gaafa sana Waaqoon natti dubbate jecha sakaan isinitti immoo barbaadu. Jechuun sinnossuu barbaadee otoo hin taane gurri waan baay'ee baay'ifti. Raafii maree waliigalaa maree biyyattiin kun gara fuulduraatti deemti. Yoo ta'e malee ammayyuu kan isaatu wadanamaa tura. Abiddaa gara abiddaatti sochiidha jiru. Anaa Waaqoo kan inni itti deemee maree waliigalaa kan jedhu afaan Ingiliffaadhaan halkan hirriba koo kee ergamaa Waaqarraa dhufee otoo inni natti dubbatee tokko dhagee. Ji'a arfan kana garas Waaqayyo kanarraa dhagayeera. Waaqayyo sinaa eebbisu waa'ee kanarratti kanuma jedha. Aansinee wanti nuyi kaasnu maanni sin amma tajaajila keessa yeroo dheeraa turtaniitu gama tajaajila keessaniitiis gama hawaasa keessatti maal ta'uu akka qabu waldaa keessatti maal ta'uu akka qabu wantoota hundumaa sirriitti waan ilaaltan natti fakkaata waan ta'eef gaaffii kana kaasa. Mee tajaajilli wangeelaa gara fuulduraatti maal ta'uu qabu? Dhaloota kanarraa maaltu eegama? Isa heduu wal bukkee qabsiisaatti kaasa. Tole galatooma. Egaa wangeela qulqulluu waan lallabnuuf mootummaa Waaqaaf nama waan qopheessinuuf mootummaa Waaqaatti immoo kan galu hundumaatu waan barbaade jette waan barbaade godhee otoo hin taane nama qulqullummaatti jireenya isaa eeggatee qulqullummaatti tajaajilee akka Waaqoo jedhe sanatti nama deemu tokko inni mootummaa Waaqaaf ta'u hin beekne. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa amma bara kana isa dhaqutu caalaa otoo hin taane isa galutu caalaa baay'ina keenya laalla otoo hin taane namoonni hafuuraan baay'ee gadi bu'anii sokkaniiru. Waldaa gaa hin faarfatu hin lallabu garuu hin jiran. Raajiyyuu isuma inni kana dubbatu garuu hin jiran. Kanaaf maal gochuun nurra jira batalaayin dhaloonni ola deemaan kun iddoon itti boqonnaa gaariin argamu waldaa kiristiyaanaa duwwaa. Karaan dhugaan iddoon itti dhugaa dhageenyus waldaa kiristiyaanaa duwwaa keessa. Sobarraa of eegnee dhugaatti of qabnee tajaajila dhugaa qabaannee ofii keenyaanis amantii dhugaadhaan dhaabbanne yeroo kam yeroo keenya Waaqayyoof laannee Waaqayyoon tajaajilamu Waaqayyo wajjin jiraachuutu nurraa eegama. Warri waldaa kiristiyaanaa hoogganan immoo adaraa Waaqaaf laatutti kenname wanta ta'e kakatanii fuudha wanta ta'e tajaajiltoota mara dabalate inni lallabu inni kadhatu inni faarsu
Adaraa waa qarqaa fuudhee sabatti dabarsa tiraansfer waan godhu qulqulluu fuudhee qulqulluu qulqullootatti dabarsuu qabu. Kanammoo of eeggannoon tadeemutu irra jiraatarraa gadafee waanuma wal makaa waan karaa mootummaa waaqarraati nama kaachisu ittiin deddeebi'uun akka irra hin jiraanne nan dubbadha. Darbeen dhaloota ola deema dargaggoota bara kanaa waaqayyo sirriitti jiraachuusaa nan mirkaneeffate hojii natti dubbachuu isaatiin naajjiin jiraachuu isaatiin dirree hundumaatti otoo inni fayyisu foonitti hafuuratti otoo inni naafa deemsisu argeera otoo inni jaamaa laachisu argeera otoo inni dhabduu laaddina walota duubanaa gaafachuu dandeessu nama 8 walitti qabeen gara 8 isaanii gaafa waggaa mucaa baatan warra dhaboota dhan jechuudha fagoo dhabuudhi waaqa dhabduudhaaf lakkoo bara durii otoo inni mucaa kennu otoo inni naafoo taasisu otoo inni caccabaa fayyisu otoo inni jaamaa laachisu otoo inni hafuuraan nama fayyisu otoo inni ikonomii nama fayyisu argaa jira. Kanammoo karaa dhugaaf hafuuraa akkuma Yohaannis 4:24 irratti jedhame dhugaaf hafuuraan gaggeeffamee waaqeffachuutu nurra jira akkuma dubartittii Samaariyaa sanatti gooftaa Yesuus gorsa laate arras gorsan dhaloota ol adeemaa jiruuf kennu dhugaaf hafuura barbaaddannee waaqayyo waaqeffannee sirriitti gara mana waaqootti yeroo waaqeffannee tajaajilamu waaqeffachuu nurraa eegama. Deemsi waldaa kiristaanaa karaa hooggantoota ishee qajeelummaadhaan karaa waaqoo barbaadu sana ta'ee deemutu irra jira. Hojii lammaffoo otoo hin taane hojii tokkoffaa hojii lubbuuti wanta ta'e irratti hojjennee deemutu nurra jira. Waldaan kiristaanaa ammoo ol hubachuun ishee irratti jira. Amma waldaan bara kanaa ol hubattee jirtu. Duddaa duddoo walitti galagalchite eeggadda daamaatti wanta kun nama qal'atti afuriin duddaa afur walitti galagalchee dhaabatu nara. Iddoo sanatti dubbadhee deemera. Maa jechuudha kuni tokkummaa hafuuraatu hin jiru. Maqaan waldaa koo baay'ate addaddummaa waldaas baay'ate. Kanaaf maqaa waldaa miti amma kan barbaannu tokkummaa hafuuraa. Gama kamiin haa ta'u tokkummaadhaan dhaabatanii jaalala gooftaa keessatti beekanii wangeela mootummaa waaqoo kana labsudha. Kana ta'uu baannaan waa'ee waaqayyoo ofumaa dubbachuu ta'a jechuudha. Kanaaf sayyaanni karoora uffanni bira ga'uudhaaf jireenya biraa dhaaluudhaaf egaa waldaan kiristaanaa hubannoof eeggannoon tokkummaan jaalalaan deemuutu isheerraa eegama jedheen gabaabatti dubbata. Gara dhumaatti jirra gamma deemnee jirra. Ergaa isin keessa jiru saba kanaaf dabarsaati. Asumaan biyya keenya eebbisaa dhaloota kana eebbisaati. Xumuratti deemna waan ta'eef. Namoota miidiyaa kana ilaalaa dhaggeeffattanii miidiyaan kun lafa sagaleen kun itti dhaga'amu hundumaatti lafa jirtanitti eebba biyya waaqaa hafuura biyya waaqaa hafuura ilma waaqaa hafuura qulqulluudhaan isin nan eebbisaa eebbi hin dabarre bara baraan isiniif haa ta'u. Ameen. Golee hundumaa irratti harki waaqayyoo gargaarsi waaqayyoo eebbi waaqayyoo jaalalli waaqayyoo geggeessaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ameen. Gaaffii isin qabdan hundinuu lafa jirtanitti deebii isiniif haa qabaatu. Ameen. Manni kun miidiyaan kun abbaan miidiyaa kana dirijitiin kun dhaabi kun haa eebbifamu. Ameen. Lafi kun haa eebbifamu. Ameen. Kutaan hojii keessanii haa eebbifamu. Ameen. Lafa jirtanitti eebbifama. Ameen. Dhaloota sagalee kana dhaga'aa jirtan sinin eebbisa. Hafuura waaqayyoo nan sin eebbisa. Dibata narra jiru nan sin eebbisa. Kaaba kibba bahaadha kan jirtan eebbaaf ta'a. Ameen. Eebbaaf ta'a. Ameen. Eebbaaf ta'a. Ameen. Daawwattootaa fi hordoftoota sagantaa Galoo Show gaaffiif deebii nuyi barsiisaa Dassaalany wajjin goone kana fakkaata. Barumsa guddaa irraa argattu jedheen abdii abdadhee jiraanis torban keessummaa biraa qabadhee isiniif dhiyaadhaa. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u.